Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti akka fudhate hime. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun loltoota mootummaa hedduu du'aa fi madoon akka adabe beeksiseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba bahaa godina Arsii Lixaa aanaa Zuwaayee Dugdaa ganda burqaa lammaffoo jedhamutti tarkaanfii gaafa sadaasa 19 bara 2025 fudhatee loltoota mootummaa lama ajjeesuun afur ammoo madeessuu isaa ibseera. Haala wal fakkaatuun godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa ganda Qossorriichoo iddoo addaa Malkaa Daggafee jedhamutti waraana mootummaa leeduudhaan 6 ajjeesuun 10 ammoo madeessuu isaa ibseera. Oduu wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaa ganda Gaarii jedhamutti gaafa sadaasa 23 bara 2025 tarkaanfii fudhatee loltoota mootummaa hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee 10 irraa hiikkachuu isaa ibseera. Gaafa sadaasa 19 bara 2025 ammoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluu ganda Rifeentii Chaabur jedhamutti hattee hidhuudhaan konkolaataa bulchiinsaa akka haleele ibseera. Kanaanis bulchaa godinichaa obbo Mirreessaa fiixee akka madeesse gabaasichi ibseera. Kana malees waboon qawwee hakiimaa 4 bilbilaa iPhoonii 1 fi bilbiloota qaalii kabiraa 5 irraa akka hiikkate himeera. Bilbiloota kana keessattis bilbilli bulchaa godinichaa akka keessatti argame gabaasni kun akeekeera. Oduu keenya itti aanuun abbaan alangaa obbo Taayyee Danda'a irratti himataawwan haaraa 3 banuu isaa dhaga'ame. Guyyoota 10 dura himataawwan 2 bilisa jedhamanii himata tokko murteen balleessummaa kan itti murame deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyeen himataawwan haaraa 3 irratti banameera. Abukaatoo obbo Taayyee Danda'a akka ta'an obbo Abarraa Nugus himataawwan haaraa 3tu irratti saaqame. Himanni kunis irraan qaqqabe jechuun madda oduu kanaa BBC'tti himan. Himataawwan haaraan banaman 3nis gaaffiif deebii obbo Taayyee Danda'an toora miidiyaa hawaasaa Horni Conversation jedhamu waliin taasisanii fi hidhaarra osoo jiranii katamsa'e akka ta'e ibsameera. Himataawwan haaraa 3 keessaa inni jalqabaa himata obbo Taayyeen kanaan dura bilisa ittiin jedhaman keessaa isa tokko waliin akka wal fakkaatu eeruun himanni kunis seera yakkaa bara 1996 ba'e keewwata 257 kan ilaallatu ta'uu isaa abukaatoon isaanii kun dubbataniiru. Himanni jalqabaa humnooti biroo waliin waloomuu mokkora kaasuun mootummaa filame humnaan diiguu ka jedhudha jedhan. Himataawwan haaraa hangaawaa duraanii kanarratti saaqaman keessaa inni lammaffaan ammoo raayyaa ittisaa ilaalchisee odeeffannoo sobaa fi dogoggorsiisaa ta'e dubbataniiru ka jedhudha. Himanni kun haleellaa Izii kaabaa raayyaa ittisaa irratti raawwatamee fi dhimmoota biroo ilaalchisee odeeffannoo dogoggorsiisaa fi soba ta'e kennaniiru jedha. Kunis miidiyaa hawaasaa Horni Conversation jedhamuun katamsa'e ta'uu isaa abukaatoon isaanii obbo Abarraan dubbataniiru. Himanni sadaffaan ammoo gaaffiif deebii Horni Conversation waliin taasisanii fi kutaalee 3 tamsa'e irratti sirna seeraan hundaa'e irratti duula gochuu yakka mootummaa biyyattii sarbuu ka jedhudha jedhan. Himanni obbo Taayyee irratti saaqame inni lammaffaan seera yakkaa bara 1996 ba'e keewwata 337 kan ilaallatu yommuu ta'u, himanni sadaffaan ammoo keewwata 244 kan ilaallatu ta'uu isaa dubbatan. Himata dhimma meeshaa waraanaa ilaallatu aangoorraa erga kaafamaniin booda hidhamanii himataawwan 3 kan irratti saaqame obbo Taayyee Danda'a dhimma isaanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti hordofaa jiru. Manni murtichaa dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 3 bara 2018 taa'een himataawwan lamaan bilisa jechuun himata sadaffaa hayyama malee meeshaa waraanaa qabatanii argamaniiru ka jedhuun murtee balleessummaa irratti muree ture. Himata kana ilaalchisee abbaan alangaa fi obbo Taayyeen yaada adabbii akka dhiyeessanii fi har'a akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 15 bara 2018 beellamee ture. Dhaddacha har'aa irrattis yaadaawwan adabbii salphisan 14 ka ta'an dhiyeessuu kan himan abukaatoon isaanii abbaan alangaa ammoo yaada adabbii cimsu tokko dhiyeessuu isaa dubbataniiru. Manni murtichaas yaada bitaa fi mirgaa qoratee murtee laachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 23 bara 2018 beellama qabachuu isaatti ibsame. Kana malees obbo Taayyeen himataawwan haaraa saaqaman 3 irratti ittisa himataa akka dhiyeeffatanii fi mirga wabii ilaalchisee immoo abbaa alangaa waliin falmii taasisuuf guyyaa wal fakkaataatti beellamni qabamuusaa obbo Abarraa Nugus himaniiru. Oduu keenya itti aanuun humnoonni nageenyaa Keeniyaa daangaa ce'uun Moyyaaleetti miseensa humna nagaa Itoophiyaa tokko ajjeesuu fi jiraataa tokko ammoo ukkaamsanii butuu isaanii gabaafame. Humnoonni nageenyaa Keeniyaa daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruun magaalaa Moyyaalee ganda Boolee yookaas Duwwaan 2tti obbo Abduu Baawaarii Diidaa bulchiinsaa fi nageenya gandichaa ajjeesanii jiraataa magaalaa Moyyaalee biroo Waariyoo Gurraachaa jedhamu ammoo
ukkaamsuu jiraattonnii fi aangaa'onni magaalattiis madda oduu kana Addis Istaandarditti himaniiru. Jiraataan magaalaa Moyyaalee kan yaada isaanii madda oduu kanaaf kenne obbo Huseen Alkaanoo sanbata diqqaa sadaasa 22 bara 2025 waaree booda naannoo sa'aatii 11:40 humnoonni nageenyaa Keeniyaa daangaa Itoophiyaa seenuun konkolaataa 3 mana jiraataa tokko kan Waariyoo Gurraachaa jedhamu deemuun to'achuuf yaalanii jedhan. Jiraataan kun isanii yoo yakka dalage qaama seera Itoophiyaatiin to'ata malee qaamni seera biyya ollaa irraa dhufe na to'achuun mirga hin qabu jechuun mana isaa keessatti yeroo miira aariitii walitti dubbachaa turanii jedhe. Booda irratti erga walii galuu dadhabaniin gara bulchiinsaa fi nageenya ganda duwwaa lamaatti dawwaluun akka abduubii dhufee taasifamee jedhan. Akkuma dhufeen kun daangaa keessan miti yoo rakkoon jiraate nuti to'ata jechuun bulchiinsaa fi nageenya ganda duwwaa lamaa kan ajjeefames wajjin akka wal dhaban dubbatameera. Kanuma gidduutti osoo inni hin beekin miseensi nageenyaa mootummaa Keeniyaa tokko jilba isaa dhiituun lafatti kuffisee jedhan. Kana boodas yeroo kanatti shugguxiin isaa waan jalaa bu'eef osoo inni hin fudhatiin shugguxii isaas yerumaan fudhachuun bakka itti kufee osoo ka'aa jiru rasaasaan ajjeesuun nama lammaffaa kan Waariyoo Gurraachaa jedhamu ammoo ukkaamsanii deemuu isaanii namni kun dubbataniiru. Kantiibaan magaalaa olaanaa Moyyaalee obbo Galmii Korophichaa yaada Addis Istaandardiin laataniin obbo Galmiin ajjeechaan hooggansa keenya qaama nageenyaa Keeniyaatiin irratti raawwatame baay'ee nu gaddisiiseera jedhu. Humnoonni nageenyaa Keeniyaa daangaa ce'uun ajjeechaa raawwachuu kanuuf mirkaneessan obbo Galmi ajjeechaa kanaan booda badii lubbuu biraa akka hin dhalanneef dambalii uummataa akka birmannaa kanaaf jecha gama Keeniyaatti fiigaa turan qaama nageenyaa waliin taanee tasgabbeessineerra jedhu. Dabalataanis abduubii nama uummata biratti fudhatama qabu xiqqaa fi guddaa kabaju kanaafis haalli ajjeechaa isaa irratti raawwate baay'ee uummata kan mufachiisedha jedhaniiru. Erga ajjeefameen booda sirni awwaalchaa isaa kaleessa sadaasa 23 magaalaa Moyyaaleetti raawwatamuu isaa madda oduu kanaa ibseera. Obbo Huseen Alkaanoo dabalatee jiraattonni Moyyaalee hedduun hanqinni hoggana bulchiinsaa fi nageenya Moyyaalee ganda duwwaa lamaa akka turan obbo Abduuba Waariyoo argamuu akka qabus gaafataniiru. Kantiibaan Moyyaalee obbo Galmii ammoo guyyaa inni ajjeefamee jalqabnee haqni isaa akka argamuuf dabalataanis maaliif akka ajjeefame qorannoon jalqabamneera jedhaniiru. Kanaanis qorannoo jalqabame hangi tokko xumuramuun kakaasan obbo Galmii Korophichaa bu'aan qorannichaa yeroo gabaabaa keessatti uummataaf ifa ta'uu akka qabu yaadachiisaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.